Namoonni tokko tokko eebjuu isaanii dhumaa milkaa'ina isaanii galmaan gayuuf halkanii guyyaa ifaajanii dadhabanii yoo hojjetan, muraasni ammoo jaalatamummaa qabeenyaa fi aangoo karaa qaxxaamuraatiin fiduuf lubbuu isaanii dabarsanii gurguratu. Gurgurtaa fi bittaan lubbuu kun kan taasifamu garee seexaanota illuminaatiitti. Gareen seexana illuminaatii bittaa fi gurgurtaa gatii lubbuu waliigaltee seexana waliin mallatteessu. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota keenya. Chaanaalii Obsaa Miidiyaa Sarviis sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa yoo cuqaastan guyyaa guyyaan odeeffannoowwan ajaa'ibaa argitu ni dhageettu. Maatiin keenya ammoo laayikii fi sheer nu gochuun akka odeeffannoowwan guyyaa guyyaan asii gadhiifaman hawaasa keenya miileenota bira ga'u nu bira dhaabbadhaan dhaamsa keenya. Gara oduu har'aatitti dabarre. Hawaasa illuminaatii kana keessatti lubbuun namaa akka meeshaatti waliigaltee seexanaaf dabarfamee kennama. Isin lubbuu qaalii keessan sammuu keessan waliin dabarsitanii kennitu. Achi booda addunyaarra ni jira wanti jedhame qaaliin hunduu luka keessan jalatti hafama. Kanaan fiixee milkaa'ina keessan irra geettu. Maallaqni ni kuufama. Gurri keessan daangaa hanga daangaa addunyaa dhaqqaba. Kana keessa warri dabarsan hedduun isaanii dhuma jireenya isaanii keessatti ajaa'iba yookiin raajii kana addunyaatti dubbatanii miseensa gara kanaa akka ta'anii fi garicha waliin walii mallatteessuun lubbuu ofii gurgurachuun boodarra galmee milkaa'ina keenyaa jedhan irra yoo gayan qabeenyaan badhaadhanii dhumni isaanii akka hin tolle arganii boodarra anaan haa dhaabbatu jechuun waa'ee illuminaatii addunyaatti himuun lubbuu dhabaniiru. Namoonni lubbuu isaanii dabarsanii seexanaaf gurguran milkaa'ina isaanii arganiiru. Namni hunduu harka rukutaafi. Harka rukutuufiin ala wanti aakiraaf ta'u tokkolleen hin jiru. Dhugaadha. Siree warqii irraa dalagame bitaniiru. Garuu gonkumaa rafuu hin dandeenye. Kun afaan isaaniitiin kan dubbatanii isaanumarraa kan dhagayame. Mooraa seexanootaa kana keessa seentanii takka yoo waliigaltee mallatteessitan booda duubatti deebi'uun hin yaaddamu. Ni sirbitan urjii addunyaatti haasa'amuuf ni taatu. Haa ta'u malee walaloo barreessitanii fi yeedaloo sirbitan yoo gandi seexaanotaa isinirraa fuudhan qofa ta'a. Kan adda ta'ee fi nama ajaa'ibsiisu ammoo gareen illuminaatii kun namoota kiyyeessuuf irra caalaan kan fayyadaman aartiidha. Sababni isaa aartiin qalbii nama hawwataa, nama sobaa miira keessa nama galcha. Nama hedduu dogongorsuu danda'a. Fiilmii, diraamaa fi muuziqaan namni akka karaarraa maqu argineerraa taajjabneerraa. Haa ta'u malee lubbuu isaanii seexanatti gurguratanii erga walii galanii hedduun isaanii akka yaadanitti jireenya itti fufuu dadhabanii duraan dhugaa hubachuu kan hin dandeenye qiyaamaa keessaa bayuu dadhaban. Duubatti deebi'uun nama gaara dhiibee fi abjuu itti ta'e. Miseensummaa kana keessaa bayuuf dadhabanii gara jabeenyaan miseensa illuminaatiitii yoo jedhan ni mul'atu. Karaa ibiddaa ta'uu gaafa beekan garee illuminaatii jedhamu jira. Maaloo ilmi namaa of eegaa jechuun dirreetti dubbatuun guyyaa lammaffaa yoo du'an ni mul'atu. Addunyaa irratti gurra guddaa argachuu warri danda'anii fi hedduun isaanii muuziqaa fi fiilmii irratti dinqisiifannaa olaanaa kan argatan gurrii fi qabeenya argatan kan isaanii ta'uu dhabuun rakkina garichaa baachuu dadhabuun yoo daddaaqan hedduun isaanii ni mul'atu. Garee illuminaatii sababa abbaa isaaniitiin kan itti makame Maayikil Jaaksan fakkeenya guddaadha. Garichatti makamuu isaatiin gammachuu kan dhabe Maayikil Jaaksan osoo hin yaaddamne torbaanitti lubbuu isaa qaalii dhabeera. Muuziqaa addunyaa irratti urjiidha kan jedhame Maayikil Jaaksan osoo hin du'in waltajjii irratti akkana jedhee ture. Of eeggadhaa, kiyyoon illuminaatii hamaadha. Kanaan dura ofii itti seenee keessaa bayuu waan dadhabeef gorsa namootaaf dabarse. Akkuma dura ibsuuf yaallee kiyyoon illuminaatii hedduun aartii irratti bu'uureffata.
Kun kan ta'eef muuziqaa fi fiilmii hawaasni bal'aan hedduminaan waan caqasuuf yookiin daawwatuufi. Waa'ee garee kanaa fi miseensota waan irra gahe fuulduratti viidiyoo biraatiin isinii qabannee dhiyaanna. Chaanaalii keessan Obsaa Miidiyaa Sarvis kan irraa barattan odeeffannoo waqtaawaa ajaa'ibsiisaa kan irraan argattan sabiskiraayib, laayikii fi sheer gochuun odeeffannoowwan asii gad lakkifaman hawaasa bal'aa biraan gahaan dhaamsa keenya. Horaa bulaa.